السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمهر كفوني هردفتو تكينيا هرمو فيديو هرواسي نفكبت إنو فيجرا إني Odo Simbertom dargaggeewwan Itoophiyaa keessaa kan ulfaan argaman keessaa kan ganna 30 sabamu tokko waan ilma jala ga'e fakkaata. Dabalataan koomantoroonni hedduun gaaffii gaafataa jiranuuf asirratti deebii keessan akka argattanuuf ammanumaatti dhaabbadhaa caqafadha. Dargaggeessi ganna 30tti argamu kan ulfaa'e kunis akkuma ulfaa'ee dhibbarraa dhibbatti ulfisaa itti yaqiina ta'ee irratti qoranne argine keessaa tokko. Onni nuti odeeffannoo qabnu guyyaa har'aa irratti Doftorri dargaggeessa ulfaa biratti argamu kun akkana jedha. Dargaggeewwan biyyattii Itoophiyaa keessaas ta'ee dargaggeewwan biyyattii addunyaa lafa addunyaa irra jirtu kanarraas ta'ee fireendii keessan qabatanii dhuftanii dhiirarraa ulfaa'uu warri barbaadan biratti akka ulfooftanuuf wanti hundinuu tajaajila gahaa argatee jira jedha. Doftorri kunis dabalataan dargaggeessi kunis karaa inni ittiin ulfaa'e waan annuura isaa irratti hodhamee jiru kanaan ittiin ulfaa'e. Dhibbarraa dhibbatti kan qorannee irra geenye keessa walquunnamtii saalaatiin ala yookaan fedhinnaan dubartii fi egaa akkuma dhageessanii ittan kanatti walquunnamtii marii amma dhiirri dahuu jalqabeera. Maaltu si cinqinnaatti kanatti galuu dhaqee moo nyaatatu garaa guutuu didee Wayyoo maalo Oromoo bara dhumaatii keessa jirra bara dhugaa Rabbii lafatu maraate moo namatu maraate jedhaman haati daa'ima kana dhaltee gattu haadha akkamiiti isheen dubartii akkamiiti isheen baalagee siddaa digi guddisa badee akkamiiti isheen ji'a sagal garaatti baattee daa'ima akka kanaa kana garaatti yoo ji'a sagal iyyuu baatte ulfayyoo ulfoofte iyyuu baatte marra koo qaba yoo ittiin kadhattee guddifatte kan daa'ima akka kanaa gattu amma jechuudha yoo seerri jiraate dhimmi daa'immaniif dubartootaa waa'ee daa'ima kanaa callisuu hin qabdan. Inniitiin daa'ima kana gatte barbaadamuu qabdi. Fuula isaa ilaalame wayyoo daa'ima akkanaa kana meeggaraa maaltu namaa gata harka maaltu namaa gata ija maaltu kanarraa garagarii namaa deema. Wayyoo kana ugaa ilaalanii barkaan maqaan nama badu wayyoo. Ilaan niitiin daa'ima kana gatte fannifamuu qabdi saqqalamuu qabdi jechuudha yoo argamte. Akkatti inni boo wayyoo miskiina kana wayyoo yaa dubartoota keenya. Yaa dubartoota keenya yoo dhalta siniin guddatin rabbi siniin guddisee warra akkana godhu. Maal qabe yoo seeraan heerumtanii dhaltan. Egaa waan isinitti fide immoo isinirratti saagatu hoo guddifattan maal rakkoo qaba. Maal rakkoo qaba ijoollee yoo haadhuma teessan irratti illee gattanii akkuma taatetti. Haadha teessaniin kennitanii fi nama rakkateen kennitanii. Wayyoo. egaa akkuma argitanii jettan kanatti inni rabbiin yoo kennee fi akkaataa isin itti deessu wajjiniin uumee fi jedhe deessee gatti dhiirri immoo ooma san galcheen keessa galee akka kana maaltu ulfasa taasise jalqabuma dhaquu dhiisuudha malee erga deesse maamucaa waan beenne gatti guddisuu oduu gammachiisaa fi ajaa'ibsiisaa ta'e akkuma suuraa kanaa walitti argaa jirtan kana godina Harargee Bahaa aanaa Guraawwaa saanii tokko yeroo tokkotti jabbiiwwan 5 dhaluun ishee dhagahamee jira. Saanii kun kanaan duras yeroo tokkotti jabbiiwwan 3 dhaluun ishee ibsamee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuun mallattoo ida'u tuquun dagatina. Inni kun yoo uumama rabbii rabbuma kenneefi waa hunda caala jimmaaf nagaan miilli tokko buna illee ganama la dhuglee baatu nagaaf buna nagina nagaan bulaa nagaan oolaa nagaan bulaa nagaan bultanii tagan nagaan chuun isa macaluma de namni waraana wal qabsiisu qofaami ofiin nagaa ta'uun barbaachisaadha ofumaanu maamee ka waraana darbataa ofiin haasaa kan jedhame kan kana nagaan biyyis nagaa ta'uu qaba yoo nagaa ta'anii wanti gaariidha nagaa ollaan ta'uun rabbiin ta'uun ofiin ta'uun biyyaan ta'uun mootiin mootummaan nagaa ta'uun. Miilli lammaffaan jaalalatu nagaa tiksaa nagaatu jaalala. Inni lammaffaan jaalala. Jaalalli gaa waan hunda caalti. Jaalalli samma laaf jedhamu samma fiqir jedhamu sana keessaa soorii jira kan. Amma namni san beeku galata jira kan. Jaalala keessa ta'e amma yoo waa tokko sii ta'e yoo amma waa tokko namni olii ta'e galatoom jechuun bicuu miti bara jaalala bal'isuu jaalala guddisuu jaalala keessa immoo irra olii darbuu jira yoo jaalalli jiraate hammeenyi hin jiru quuqamni hin jiru. Sadan waliin dhaabbachuun tokkummaadha hundaan mataa waloomaaf gamtooma irree jabaa ta'us odeeffanne. Inni sadaffaan tokkummaadha. Isinis mashkaadha. Mashkaa jechuun qulfee jechuudha jimmatti. Isinis yoo tokko taane wanti amma rabbiin kan tokko Oromoon tokko ta'udha.
no afaan tokko haasaa, no aadaa tokko qaba, seenaa tokko qaba. Yoo tokko ta'e irreetu sadan kuni tokkummaa yoo hin jiraanne jaalala akkamiin dhufa bo'e. Miilli tokko hin jirren ta'a barsuun kun. Nagaa hin jirren ta'a. Yoo tokko hin taane si teessisu. Kanaaf sadan kunuma ishkaa qulfiidha. Jaalalli nagaa tokko. Akkuma dhageessaniittan kan dhaggeeffattaniittu miilli sadanuu immoo sadanuu yoo dhibee namni irra taa'uu hin danda'u. Kanaaf kana jechuun tokkummaa jaalala ibsa jechuudha. Tokkoomtee wal jaalattee yoo wajjin jiraatte wanti si kuffisu hin jiru jechuudha. Kun immoo aadaadha. Aadaan kun amma jira. Mee isinuma gaafadhaa. Aadaa fuudhaa fi heeruma gisee isiin mana haadhaa maatii isiitii bahuudhaa jettu kun amma jira. Aadaan ammaa immoo akkami? Aadaa biyya keenyaati. Hundinuu kan fuudhu aadaa ofiitiin immoo aadaa faranjiitiin kun gaaffii kooti isiniif ani dhiisaa deebisaa. በስንት ነገር ነው እዛ ሀገር እየተማረረ ያለው። አድሚኒስትሬቲቭ መታወቂያ ለማውጣት ጉቦ ከፍለህ ነው፣ ደግሞ ማቆም ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ ኢንቴክ እንዳይመጣ መከላከል ነው። ከዛ ጋር ደግሞ ይሄ በየኮ ሀገሪቱ አንደ ሰው በደረቴ ሰው እኮ የራሱን ንብረት እንኳን እንዲያጫወትበትም እንኳን ያገር መጫወቻ እኮ ነው ያደረገው። ድሮን አለኝ ወንድሜ፣ የብልጽግና ወንድሜ አንደኛ አከብራለሁ ዲስፕሊን በሆነ መልኩ በመጠየቁ ኢንተርኔት ላይ ፌስቡክ ላይ እንደሚረብሹ ሳይሆን በዲስፕሊን መጠየቁ ጥሩ ነገር ነው። የድሮን ሾው ምንድነው ሰውን ኢንስፓየር የሚያደርገው? ቲክቶክ ላይ እኮ ያዋል ሰው ደግሞ how insensitive is it? ሐኪሞች ዳቦ አጣም ብለው በሚያለቅሱበትና ስራ ባቆሙበት ቀን ድሮን ማለት እኮ አሻንጉሊት ነው። የመብራት ድሮን ማለት በነገራችን ላይ ድሮን ጥቅም ያለው አለ። ለአረም ማጥፊያ ሀገራችን ውስጥ መኪና የማይደርስበት መድኃኒት ለማድረስ ለብዙ ነገር ድሮን መጠቀም ይችላል። የድሮን ሰው ግን አሻንጉሊት ነው፣ የህፃናቶች መጫወቻ ነው። አብይ እንደ ህፃን በሀገር ይጫወታል። እኔ ስለሱ ማነሳው ሀገር የሚመራ ሰው እንደዚህ ህፃን ሆኖ አይቻላል። የሀገሪቷ ዋና በርኒንግ ኢሹ ስራ አጥነት፣ የኑሮ መወደድ ሆኖ ባለበት ቀን በአንድ ጎን በነዳጅ ላይ 10 ብር ጭማሪ አድርጎ በሌላ ወገን ሚሊዮኖች አውጥቶ የራሱን ፎቶ የሚያሳይበት ድሮን ይሰራል፣ ድሮን ሾው ይሰራል። ይሄ ትውልድ ኢንስፓየር ማድረግ አይደለም። እኔ ይሄ የሀገርን የህዝብን የወጣቱን ቅስም መስበር ነው። ይሄንን በጥንቃቄ ማየት አስፈላጊ ነው። ዘበናማ ጊዜን jijjiirameera. Akkuma argitan teekinooloojii ta'eera. Mattaawoqiyaa tanaan akka ergasii gubboo darge hafeera. Kottaa baafadhaa jedhamu dijitaal mattaawoqiyaadha. Inni gubboo jedhamu amma hafeera. Wanti kafiyaan iyyuu beekumsa qabaannaan teekinooloojiidhaan kaffalama. Inni immoo dirooniin akka ijoollee taphata. Afrikaa keessa sadarkaa meeqaffaa irratti argamti amma Itoophiyaan. Kana galateeffachuu qabna malee nuyi isa qabnu yoo faarsachuu dhibne gaafa inni du'e faarsuuf maal nu fayyada? Sirumaa namni isa nama cinqu gizuma sana faarsa gisee inni jiru. Inni du'e immoo nama cinqeedhaa fi
reefii gubaasa qabata. Isammoo nama fayyadu yeroo inni jiru akka waan inni hojjennetti itti ka'ama waan meeqata irra kaka'ama yeroo inni du'e immoo seenaasaa akkanatti hojjetee du'e gizee inni jiruutu gargaarame sana caalaa hojjeta. Kanaafuu jennaan amma dandeenyeen ooma gaarii nama gaarii hojjetu bira dhaabbachuu isa immoo badii qabu sila walumaan gorsuu. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Amma kabiraatii walitti deebi'uutti nagaan naa turaan isiniin jedha.